እኔ እውነት ነው የምነግራችሁ የህፃን ሊያቀው የሚችል ነገር ነው። የአንበጣ መንጋ ሲመጣ የበረሃ አንበጣ መጣ። የበረሃ አንበጣ ከየትኛው በረሃ መጣ? ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አንበጣው የመጣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመርቶ ተፈልፍሎ ሲጠብቅ የቆየ ነው። የሆነ ጊዜ ሊለቀቅ የተፈለፈለ እና አሁን ነው ጊዜውና ተለቋል። ለዚህ ጊዜው አሁን ሲደርስ ተለቋል። ወሮሃል። በቃ ይሄን ሲወር መንግስትን ጠይቅ። ይሄን አንበጣ ካመጣበት ከፈለፈልክበት ዩኒቨርሲቲ መልስ። ካልመለስክ ግን በደቦ ውጣና አንበጣውን ልታጠፋ የወጣው እዛው ላይ ሰላማዊ ሰልፍ አርግና በመንግስት Hiriirri hidhaa ajjechaa fi duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana adeemsifamaa jiru itti fufuu qaba jedhu deeggartoota PP fi ilmaan immiyyee Minilikiin biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti haala addaan adeemsifamaa jira. Addunyaan immoo maal isaaniin jechaa jirti? Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa 11 kun HaraGalfiidha. Baroota sadan dabran kana keessatti mootummaa kana balaaleffataa hiriira irratti bahaa kan har'a ilmaan immiyyee amma immoo maal argannaa mootummaa kana deeggaruu filatan. Keessattuu yeroo mootummaan biyyoota gurguddoo hedduu mootummaa kana qeequu ajandaa guddaa godhatan kanatti isaan sirna kana wajji dhaabbachuun maal agarsiisa? Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay kan TPLF'n hoogganamu gidduutti sadaasa baname biyyoota addunyaa hedduun hordofaa turan. Isaan keessaa Ameerikaan isii hangafaati. Waraanni lubbuu nama hedduu galaafate kana tarree duguuggaa sanyii keessa galchanii mootummaa Itoophiyaa ittiin jabeessanii qeeqaa jiru. Ameerikaan waan qabde akka salphatti dhiisuu waan hin beekneef immiyyee Itoophiyaa kadhannaa isii barbaachisa. Fataarii Itoophiyaanና ህዝቦቿን ይባርክ. Itti gaafatamaa dhimma haajaa alaa Ameerikaa kan ta'e Anthony Blinken gochi naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru gocha duguuggaa sanyii jechuun dubbatan. Abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in Western Tigray, that has to stop. Isa kanarraa kan hafe pirezidaantiin Ameerikaa Joe Bidenis gocha kana itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru dubbi himtuun waajjira pirezidaantii ibsa gaazexeessitaaf taasifteen himtee turte. Administration has repeatedly engaged the Ethiopian government on the importance of ending the violence, ensuring unhindered humanitarian access, and allowing a full, independent international investigation into all reports of human rights abuses. As you noted, Secretary of State Blinken has spoken to the Ethiopian Prime Minister twice to emphasize the United States' concern about the humanitarian and human rights crisis we're seeing. Isa kana wal qabatee muddama keessa kan seente mootummaan PP diaspora biyya alaa jiraatan gurmeessuun dhimma kana akka balaaleffataniif kakaasaa turan. Warri galata hin beekne warri Oromiyaa irraa nyaata Oromiyaa nyaachuuf yeroo hunda ilkaan qaratu Ameerikaa nyaachiftee obaaftee isaan jiraachifte balaaleffachuuf Ameerikaa keessatti hiriira bahan. Osoo dhimma hidha laga Abbayyaa yookiin dhimma biroo irratti dhimma biyya birmadummaa qabduu keessa hin seeninaa jedhanii hiriira bahanii rakkoo hin qabu. Garuu dhimma duguuggaa sanyii biyya keessatti mootummaan raawwataa jiru deeggaranii hiriira bahuun hangam tokko nama qaanessa. Arabannaataa dabbiraar. Haa ta'uutii namoonni hiriira bahan kun dhaadannoo akkamii dhageessaa turan isa jedhuuf kunooti. Russia, China, India, and others, we thank you. Yes! Truce with us. We love you. We love you. Russia, Russia, China, 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 India. India. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. China galatoome, Hindi galatoome, Russia galatoome jechaa turan. Akka isaaniitti biyyoonni kun Ameerikaa caalaa kan isaaniif yaadan isaanitti fakkaata. Erga akkas taate jirri kun maaf gara biyyoota sanii hin deemne. Rushiyaan faallaa Ameerikaa deemuuf malee Itoophiyaaf dhimmamteeti miti. Ofii isiitiifuu rakkina keessa jirti. Hindiin immoo namaas ta'e jechaa ummata baratee dalagaa dhabe hunda fiilmii itti gurgurachuuf Itoophiyaan immoo jala teettee baabuujii jechaa gara afaan Amaariffaatti hiikuuf. Chaayinaan immoo lafa Itoophiyaa dingirii turte keessa deemtee asfaaltii ijaarra faabrikaa ijaarra jechaa borobboruuf malee kanaan alatti ajandaa biroo tokkollee hin qabdu.
Hagaraachinin lamadfar ነው kan sidinqummoo biyya DV guutanii karaa dhugaa fi dharaa keessa baqatan tana akka waaqni sii qofa uumetti ol kaasanii faarsu አይደለም አሜሪካ አንድ ዓለም አንድ ላይ ቢሰበሰብ አይችልንም እግዚአብሔር እነሱ ኒኩሌር ዌፐን whatever kind of weapon ሊኖራቸው ይችላል እኛ ግን እግዚአብሔር አለን የኢትዮጵያ አምላክ እምቢየን በለስኪ biyya dandeetti hanga kana hunda qabdu hiriira bahanii wacuun maaf isii barbaachisere addunyaa kanarratti waaqni Itoophiyaa qofa uumemoo Itoophiyaan waaqa addaa qabdi kan biroo immoo isa kana Give me dignity or give me poverty. Give me poverty. Give me dignity or give me poverty. Kabajaa yookiin hiyyummaa naaf kenni jechaa jiru fakkaata. Isa kana Abiy yoo dhagahe maal isaaniin jedha. Hiyyummaan falaasama badhaadhinaan wal hin dha'u laata. Waan feetes taatu biyya isaanii irraa abdii akka hin murre dubbatu. በኢትዮጵያ ተስፋ ይቆረጣል ያንተ እጅ ትቆርጣለህ አልቆርጥም Xiree sigaa ትቆርጣለህ alqortim. Jarri har'a Biden morman kun Trump hidhaa Abbayyaa Egypt akka feete gochuu dandeetti. Gaafa inni jedhe imimmaan booyaa Bidenin filadhaa jechaa turan. Gaafa Trump injifatame immoo gammadanii dachii dhiphisaa turan. Dubbiin akkuma biyya Itoophiyaa yoo mootummaan tokko bu'ee sirni kun wajjin kufa itti fakkaata ture. Akkuma gaafa Jaanooyi kufe sirni abbaa lafaa kufe dargiin kufnaan seerri isaa hundi wajjin kufe itti fakkaata. Ameerikaa namatu jijjiirama malee sirnaa fi ilaalcha isaan waan tokko irratti qaban miti. Jaramiyyeef garuu kun hin galu. Haa ta'u malee tokko isaan keessaa gaaf Trump akkas jedhesanis karaa nagaatiin gaafii ofii dhiyeeffataa ture. Why broken? Dark this way. No cracks. Did the gate come down? Yeah, calm down, go. Haaluma wal fakkaatuun biyya UK keessattis hiriira taasisaa turan. Har'a hiriira deeggarsaa isaanitti fakkaatu mala. Garuu haqa biyya san keessatti dhabameef hidhamtoota biyya san keessatti dararamaa jiraniif lammii ajjeefamaa jiru kana deeggaranii hiriira bahuu isaaniif itti gaafatama seenaa jalaa hin bahan. Garuu jarri kun Itoophiyaa waggaa 150 dura ijaaramte waggaa 1000 jedhanii waan amananiif kan seenaa isaaniif hin gadu. Garuu hiriira kana kan qindeesse eenyu akka ta'e gaafii nama hedduu ta'uu mala. Kun immoo ifa gala. Gama imbaasii biyyoota alaa wajji ta'uun qindeessuu isaanii ofii ragaa ofitti bahan. Keessattuu ambaasaaddarri Itoophiyaa gama dippiloomaasiin kufaatii isaan irra gahaa jiru afaan bahee dubbataa kan ture ambaasaaddarri UK kana haa ilaallu. አሁን የጀመርነው ባለፈው ዊኬንድ በተለይ በስፋት የአሜሪካም ካናዳም አውሮፓም ያሉ ዲያስፖራዎች ተሳትፈው 100,000 ትዊተር በአንድ ቀን ለመልቀቅ ተችሏል። የመጀመሪያው ሰክሰስ ስቶሪ ባለፈው ዊኬንድ ይሄንን ስኬል አፕ ማድረግ እንፈልጋለን። ይሄንን ሁሉም ይዞ እንዲሮጥ እንፈልጋለን። በዚህ አንድ ወር ውስጥ ይሄንን ነገር ካልቀለበስ ነው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው መንገባበት ጣጣ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ በእኛ በጣም ተጨንቀን ያለነው እውነቱን ለመናገር የህዝብ ግንኙነት ስራ አይደለም እየሰራ ያለው ፍርሃቴን ትምር ነው መነግራችሁ በግልጽ በጣም ስጋት ላይ ነው ከሀገር ቤት አስፈላጊው ድጋፍ የለም አልገባቸውም እንዲገባቸው እየሞከርን ነው እየሰራን ነው በግልም በተለያየ አቅጣጫ እየሄድን ነው የፕራይም ሚኒስትሩን በቀደም አድራ ብለዋል ይቻላችሁ ኢትዮጵያውያን ተነሱ ምድር ላይ ያገኘነውን ድል በሳይበር ስፔስ ሊነጥቁን እየተንቀሳቀሱ ነው ብሎ ጥሪ አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገማ ሚዲያቲን ገሬን ገርሳ ኢሳን እራአና አከጅሩ Haasaa kana irraa hubatun ni danda'ama ሚዲያ biyya keessa dhimma kana irratti addurumaadhaan dabarsaa jiru jarri mootummaa kana deeggaruuf miti kan isaan hiriira bahan jibba ummataatu isaan keessa jira qaamni mootummaa deeggaru alaabaa mootummaa qabatee baha malee kan Minilikii qabateeti miti gama biroon Ameerikaan yookiin biyyoonni dhimma biyya keenya keessa seenuu hin qaban dhimma keessoo kennaa ofii fixanna jedhu gama biroon alaabaa Eertiraa qabatanii hiriira bahu Eertiraan Itoophiyaa taateeti moo ummata daandii ida'amuu jalaa bade qondaalonni mootummaa olaanoon biyya san keessatti argamanis ummata hiriira bahan kana galateeffataa turan isaan keessaa tokko itti aanaa muummicha ministeeraa kan ta'e Dammaqee Mokonnon aangoo guddaa qabatanii alaabaa mootummaa ofii bakka abu'an hin mul'isne maxxansuun sirriidha
Sirni kun sirna durii ta'uu isaa kunis ragaadha. Aadde Xiliyyee yookiin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fuula Feesbuukii ofii irratti maxxansuudhaan uummata kana galeeffattee turte. Haaluma wal fakkaatuun immoo miidiyaan EBS fi kanneen biroos dhimma kana irratti hedduu odeessaa turan. Hunda keessaa kan garaas nyaatu mootu kan OBN kana. Alaabaa isaan qabatanii bahan wajji maxxansuu dhiisanii alaabaa federaalaa iddoo birootii ergifatanii fidanii wajji maxxansu. Miskiin OBN. Sirni keessa jirtan sirna alaabaa sanii ta'uu dagattammoo mootummaan isin hogganu sirnoota alaabaa san akka amantiitti uummata irratti fe'aa turan dagattan. Hundaafuu dalaganii dalagaa ofiitti qaanfatuurra nu baraaru. Gama deeggartoota mootummaa biyya keessaan immoo dubbiin maal fakkaata isa jedhuuf አሜሪካ በኢትዮጵያ እንኳን ሳይደለም ጣልቃ መግባት ይሄንን ሐሳብ ማንሳቷ በጣም ተገቢ ያልሆነ ሐሳብ ነው። ቅናትም ይመስላል። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አንደኛ እድገት ላይ ነች ያለችው በጣም ትልቅ ደረጃ እየደረስን ነው የእድገት ጎዳና ላይ ነን ያለነው አሁን ስለዚህ ከዛ ምቀኝነት ይመስለኛል ወደ ዲሞክራሲም እየተሸጋገርን ነው የሚመስለው አሜሪካንቱም በጣም ምቀኛ አለ አሙ ጉርባን ኩን ዱጉም አሜሪካ ዴሙፍ yoo xiqqaate isa 20 ol DV guutee waan dhaben fakkaatu fuula isaatu hima garuu Ameerikaan maaliin Itoophiyaatti inaafti qabeenya moo dimokiraasiin Itoophiyaatti qanna'ee kan buddeena isaanii jalaa nyaataa ture tokko yoo jiraate jaal Trump qofa buddeena qofa osoo hin taane araqee fi xallaa dhugaa akka tures odeeffannoo guutuu harkaa qabna gaafa barbaachisaa ta'e gad baasuu dandeenya Ameerikaa maqaa balleesse malee inaaffaan jarra Itoophiyaarraa qabdu hin mul'atu ture silaa Isuma kana wal qabatee namoonni Abiyyiin deeggaruuf hiriira ba'an kun kaleessa maal isaan jechaa ture. Mormii akkamii faa irratti dhageessaa turan. Isa kana keessaa tokko ilaallu. Dr. Abiy ISIS! Dr. Abiy ISIS! No! Dr. Abiy ONG! Dr. Abiy ONG ISIS! Dr. Abiy ISIS! Lamma ISIS! Dr. Abiy dictator! Nullee baratan shawwadamne Abiy ice cream no jechaa turre. Yaa bara. Jarri kun Abiy deeggaruudhaaf dirqama inni sabaaf sivilammii keessaa tokko irra tarkaanfii fudhachuudha. Kanaaf du'aa fi hidhaa uummata keenyaa fi duguuggaa sanyii naannoo Tigraay kana deeggaranii hiriira bahan. Yeroo baay'ee biyya kana taa'anii afaan biyya kanaa wallaalanis kama beekaniin mootummatti iyyatu. Gaafsanis Abiy mormaa turan. Abiy! Be careful! Abiy! Be careful! Abiy tatanqaq. Gaaf Jawaar irratti hiriira bahan immoo afaan jalaa badee Amaaranya yishaalanaal jechaa turan. Minnesota should not be a heading place of criminals. It's citizens. It's Amaaranya yishaalanaal. Amaaranya bagirti yishaalanaal. Kan hedduu nama ajaa'ibe immoo hiriira kana irratti namoota siyaasaa qofa osoo hin taane abbootiin amantii adda durummaadhaan hirmaatu isaaniiti. CNN! Did you make news about the Maikadra massacre in Ethiopia? No! CNN! Do you know Shiro with Injera? No! Kan har'a biyyatti mootummaa jala fiigu taamman bayyanee faatis Abiy daakuu baatuu dide jechaa turan. ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ቦታ ሄደው አንዳ ነገር ያደርግ ዛፍ ሲተክሉ አይቻለሁ እኔ ይምጡና ዱቄት ይሸከሙ ኦረ አልሽንዴ ዱቄታ አከሱማ ገመ ብሮቲን ሞቱ አብይ ኒያዋላ ኦፒዲዮ ኒያዋላ ጀቻ ቱረን እንደ ቀበርነው ቲፒኤልኤፍ አሁንም ኦፒዲዮን እንቀብረዋለን ኦፒዲዮ ማለት ግፍ ነው አብይን በእውነት ኢትዮጵያውያንን እንደቀበረን እንቀብረዋለን መለስን እንደቀበርነው እንቀብረዋለን ቪዲዮን ኩን ኦሶ TPLF ሂምበርባዳን ቱሬ ጋፍሰኒስ ወሊን ባቴ ወልቱማ ቱርቴ ሀረሞ አብይ ፊ ኢሳያስ ጎፍታ ጀራ ታዬ አርገሜ ዳባታ ቢዮታ ገምቶመኒቲ አምባሳደር USA kan turte fi michu TPLF kan turte adde Susan Rice balaaleffataa turan. Gaafa wayyaaneen parsentiin dhibbaan injifatte filannichi dimokiraatawaa ta'uu isaa dubbachuun isii ni yaadatama. Har'a kunoo carraan hiriira irratti bahuu isii mudatee ture. Susan
rise. To the rise. To the rise. To the rise. How many times? How many times? How many times? How many times? You mess up Ethiopia. You mess up Ethiopia. Eritrea. Eritrea. To the rise. 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 How many times you ate rice? ስንት ሞት ነው እኔ ጋር የገጠመ ስንት ሞት ነው ያለፍኩት ስንት how many times they come to me and we have take punch each other together Maybe days punch twice. Ummata kana hamma fete bi demokrasi keessatti dagaage keessa jiraatanis demokrasiin isaaniif hin galu. Qabsaa hangafa qabsoo Oromoo keessa tokko kan ta'e jaarraa abbaa gadaa dubbii jara kana akkanatti himee ture. Mee isaan wal qixxummaa ni amani demokrasii baantantanatti ni amani namanan inumaan taatu ko isaan demokrasiin waan haqaad waan namni oggolummaan wal qixxummaan jiraatu jechuudha. Sun isaanitti naasa jechuudha isaaniif naas waan isaan miidhaati jechuudha. Hangamillee biyya mirgi namaatiif biyya demokratiin jedhu biyya namni wal qixxaa amata fedhee haa jiraatu. Oggoo Itoophiyaa gatee waan san haasee jiru wanni tan. Hangarraa nuuf hin galle malee inni dubbii gaafsan xumure. Hiriiruma kana wal qabatee hedduun deeggarsa mootummaa hiriira bahus tokko immoo kophaa isaa Iskindir Naggaaf sagalee isaa dhageessisaa oole. Nama kofalsiisuu danda'a. Garuu namni kun kaayyoo cimaa qaba. Gaafa dachiin sochootee uummanni Abiyyiin deeggaraa ture sanittis kophaa isaa mootummaa mormaa ture. Gama birootiin immoo maanifestoon mallattoo filannoo haala gaariin adeemsifamaa jira. Kaabinee gandaa fi milishoonni haala kanaan eebbisiifataa jiru. Mana jalatti rakkisanii maggaarrajaa irraa saaquun kunoo maali? Ammas akka haaraatti beeksisaa jiru moo ampuulii fidutu haaraa ta'e? Iddoo tokko tokkotti immoo ampuulii kun akka gubatu waan beekaniif shaamaa ibsachuu eegalanii jiru. Kanatti aansuun immoo haasaa Dr. Abiy Ahmed kitaaba eebba daandii ida'amuu irratti taasise isiniif qopheessinaa walumaan haa hordofnu turtii gaarii. የመደመር መንገድ ለነገዎቹ ልጆች መንገድ ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ጭብጨባው የሚያንስ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ መጽሐፉን ልትመርቁ ስለመጣችሁ እናንተም ከፍ አድርጋችሁ መርቁት። እናመሰግናለን። ዕለቱን በማስመልከት በዚሁ ንግግር እንዲያደርጉላችሁ እጋብዛለሁኝ። ክቡራን እንግዶቻችን እናንተ ቁጭ በሉ። እንደምን ዋላችሁ? ክቡራትና ክቡራን እንግዶች፣ ዛሬ እዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኛችሁት በሙሉ ተከፋፍላችሁ ወይም ደግሞ ተነጣጥላችሁ ሳይሆን ተደምራችሁ ይህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁልን ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንዲሁም የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የተከበሩ ቀዳማዊት እመቤት እምዬ ዝናሽ ጌታቸው ከልብ ነው የምናመሰግነው። ሌላው ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ ይህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁልን አሁንም ደግሜ ምስጋናችን ያላቀ ነው። እንግዲህ
ወደ መደመር ጉዞ ከመሄዳችን በፊት ትንሽ ስለ ልጅነቴ ላስታውሳችሁ። የመደመር ጉዞ ከልጅነቴ እድገት ላይ ተሰስተራለውና እንደምታውቁት እኔ የተወለድኩት በሻሻ ነው። በልጅነቴ ሁሉ ሰው ይወደኝ ነበር። ጎረቤት፣ አስተማሪዎቼ፣ ሁሉም ጓደኛዬ ሙወደኝ ሰው ነበር ማለት ይቻላል። የ7 ዓመት ልጅ ሆኜ 7 አስተማሪዎች ነበሩ። 7ቱም አስተማሪዎቼ ይወዱኛል። ጓደኞቼ ናቸው። ከትምህርት ቤት ሲወጣ ይስሙኛል። ወደ ትምህርት ቤት ሲመለስ ይስሙኛል። ሲያስተምሩ አስተማሪዎቼ ማስተማሩ እንኳን ሳቅታቸው እኔን እየጠሩኝ አግዛቸው ነበር። ሌላው እኔ ጓደኛ አልነበረኝም በህይወቴ። ግን አንዲት የሴት ጓደኛ ነበረችኝ። እሷ አትቆጠርም። ብቻዬን ነው የልጅነቴን ህይወት ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ። ምግብ ስበላ፣ እግር ኳስ እንኳን ሲጫወት ብቻዬን ነው የሚጫወተው። ምግብ ስመገብ ብቻዬን ነው የምመገበው። መጸዳጃ ቤት ራሱ ሲሄድ ብቻዬን ነው የሚሄደው። ያው አጠቃላይ በብቸኝነት ነው ያሳለፍኩት የልጅነት ህይወትን ማለት እችላለሁ። ለእንቅልፍ እንኳን ልተኛ ስል የቴዲ አፍሮን ዘፈን ሳዳምጥ ነው የምተኛው። የቴዲ አፍሮ ብቸኝነቴ ይሻለኛል የሚለውን ሳዳምጥ ነው የምተኛው። እንደው በዚህ አጋጣሚ ቴዲንም እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁኝ። ሌላው እስከዛሬ ያልነገርካችሁን 2 ነገር ልንገራችሁ። የ7 ዓመት ልጅ ሆኜ እያለሁ እናቴ 2 ነገሮችን እንደማሸነፍ ነግራኝ ነበር። በዛን ሰዓት እናቴ ኖቤል ፒስ ፕራይስን እንደማሸነፍና ጁንታን እንደማሸነፍ ነግራኝ ነበር። ግን እኔ በወቅቱ ኖቤል ፒስ ፕራይስ ምን እንደሆነ ይበላ ነገር ይሁን የሚጠጣ አልገባኝም ነበር። ኖቤል ፒስ ፕራይሱን አሸንፌ አይቻለሁ። ሌላው ጁንታን እንደማሸነፍ እናቴ ስትነግረኝ ውስጥ የሚያውቅ ነበር። እሱንም እንደምታውቁት ተጠናቋል። ሌላው ወደ ብቸኝነቴ ልውሰዳችሁና ብቸኝነቴ የጠቀመኝን ነገር ልንገራችሁ። የ7 ዓመት ልጅ ሆኜ እያለሁ አንዲት ፈረንጅ ከሳውዝ አፍሪካ እኔን አይተኝ አፍቅሬ ካለሁኝ በጣም ነው ደስ የምትለው እና ከኔ ጋር ወደ ሀገሬ ግባ ስትለኝ ያው አልቅሼ ብቸኝነቴ ይሻለኛል ብያት ከሷ ጋር ሳልደመር ቀርቻለሁ። አንዳንዴ የመደመር ፍልስፍናን ስንከተል አለመደመርም አንዳንዴ እንደምጠቅም ተገነዘብኩ። እሷም ያው እኔ አልቅሼ
ብቸኝነቴ ይሻለኛል ስላት እሺ ብላ ሄዳለች። ሌላ እናቴ በልጅነቴ የሰባት ልጅ ሆኜ እያለሁ ዝናሽ ቀዳማዊት እመቤት የተከበሩት ዝናሽን እንደማገባት ነግራኝ ነበር። እኔና እሷ እንደምንደመር ተደምረን ልጆች እንደምናፈራ እናቴ ነግራኝ ነበር። ያው እሱም አልቀረም ሆነዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሚገርማችሁ ስለ ብቸኝነት ስናወራ ነበርና አሁን በቅርብ ጊዜ አንድ ጓደኛዬ ከጃፓን ደውሎልኝ ስናወራ ያው የልጅነቴን ህይወት ሳጫውተው ብቸኝነት እንደምወድ ጓደኛ እንዳልነበረኝ ስነግረው በጣም ገርሞት አንተ እኮ ያደግከው ልክ እንደ ጃፓኖቹ ነው፣ እዚህ ጃፓን ሀገር ሰው ጓደኛ አይኖረውም ብሎ ሲነግረኝ እዛ ጃፓን ያለ ጓደኛ ብቸኝነትን መርጦ የሚኖሩት ራሱ ያንተን የብቸኝነት ፍልስፍና ኮፒ አድርጎ ነው ብሎ ሲነግረኝ በጣም ገርሞኝ እኔም እሱም ገርሞት ስንጫወት ነበር። ሌላው የመደመር ጉዞ ነው። ያው የሰው ልጅ ከአዳምና ሔዋን እንደሚጀምር መደመርም መጀመሪያ አለው። መደመርን ስናነሳ ወደ ትውልድ ቦታዬ ይወስደናል። ልክ ቀደም እንደነገርኳችሁ እኔ የተወለድኩት በሻሻ ነውና የመደመር ጉዞም ከበሻሻ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የመደመር ጉዞ ከበሻሻ ተነስቶ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ከበሻሻ መንገድ ስነሳ ቤት ወጥቶ ቤት አድርጎ ወደ አዲስ አበባ እንደሚገባ የመደመር ጉዞም የመደመር መንገድ ልንለው እንችላለን። የመደመር መንገድ ከበሻሻ ተነስቶ አጋሮን አልፎ ያው እንደምታውቁት አጋሮን እንዳለፋችሁት መንገዱ ትንሽ ታጥፎ ከጅማ ሲወጣ ወልሶን አልፎ ቀጥ ብሎ እየሄደ ሌሎች ትንሽ ትንሽ መንገዶች እየተደመሩበት መንገዶቹ እየተደመሩበት እየሄደ እያለ ጎርግስን አልፎ የምኒልክን ሐውልት ጋር ሲደርስ ትንሽ አረፍ ይልና ቀጥታ 4 ኪሎ ነው የሚገባው። የመደመር ጉዞ ከበሻሻ ተነስቶ 4 ኪሎን መግባት እንዴት እንደቻለ ከመጽሐፉ ማግኘት ይቻላል። መደመር ጥቅሙ ሰፊ ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ጓደኛዬ ከአሜሪካ ሀገር ደውሎልኝ ስለ መደመር ስናወራ እቺ ዛሬ አሜሪካ ተብላ የምትጠራ ሀገር አሜሪካ አልነበረችም። የተለያዩ ስቴቶች ነበረች። ያው የተለያዩ ስቴቶች አንድ ላይ ተደምሮ ነው አሜሪካ የሆኑት። እነሱም የመደመርን ፍልስፍና ከኛ ነው የወሰዱት ማለት ነው። ይህ ጓደኛዬ ሳጫውተኝ
አሜሪካ የመደመርን ፍልስፍና ከኔ እንደወሰደች ስነግረኝ በጣም ገርሞት አገራችን ውስጥ መደመር እንዴት ያቀተናል ታዲያ መደመራችን አሜሪካ የምትጠቀምበት ከሆነ እኛ ለምንድነው ማለት ደመረው ብሎ ሲጠይቀኝ እየሰራንበት እንደሆነ በየአመቱ መጽሐፍ ምናሳትመው መደመርን ለማድረግ እንደሆነ ስነግረው በጣም አልቅሶ ለ30 ደቂቃ አብረን አውርተን ያው አልቅሶ በዛ በቃ። ሌላው መደመር ብዙዎቹም ጠቅመዋል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንስቼዋለሁ። አንዲት ኢትዮጵያዊ ምስኪን አረብ ሀገር የምትሰራ ለማዳም የምትሰራ ያኔ ኖቤል ፒስ ፕራይስን ሳሸንፍ ማዳም ጠርታው ጠይቃታለች። አንቺ ከየት ሀገር ነሽ ብላ ስትጠይቃት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትል መሪያችሁ እኮ ኖቤል ፒስ ፕራይስን አሸንፏል፣ መሪያችሁ እኮ የተከበረ ነው፣ በቃ እንደው መሪያችሁ ኖቤል ፒስ ፕራይስን አሸንፏልና እኔም ከዛሬ ጀምሬ ተሸንፌልሻለሁ፣ ከዛሬ በኋላ እኔ ተሸንፌልሻለሁ። ዕቃ ማጠብ፣ እችን ማስቸገር ዛሬ ያበቃለታል። እንደው ቁጭ ብለሽ ደሞዝሽን ብቻ በየወሩ እየወሰድሽ እየደመርሽ ከወር ወደ ወር እየተሻገርሽ ደሞዝሽን ብቻ እየደመርሽ ኑሪ እንጂ ካሁን በኋላ እኔ ተሸንፌልሻለሁ ብላ የሀገራችንን ደሃ አረብ ሀገር ሄዶ የሀገራችንን ደሃ አረብ ሀገር ሄዶ ደስ እያጠቡ የሚሰሩትንም መደመር ጠቅመዋል ማለት ነው። ሌላው ወደ መጽሐፉ ልመልሳችሁና የመጽሐፉ ገቢ ለምን እንደምናውል አቀደናል። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በቅርብ በየገጠሩ ኤሌክትሪክ ስለምታስገባ ኤሌክትሪክ ለማስገባትም ስላቀድ የመጽሐፉን ገቢ ኤሌክትሪኩ ማብራት በየገጠሩ ሲገባ ያው አርሶ አደሮች ህዝቡ አምፑል መፈለጋቸው አይቀርምና ለአምፑል መግዣ እንዲሆንላቸው የመጽሐፉን ገቢ ለአምፑል እናውላለን ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan HaraGalfii ture. Sagantaa keenya irratti yaada qabaattan karaa toora Facebookii, Instagramii, Twitterii fi YouTubein akkasumas karaa iimeelii keenya info@oromia11.orgin nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hamma torbanitti nama torbaayinoo haa taasisuu jecha nagaatti. No like this one here seat. No seats like this one here. Ethiopian people go, Egypt go, this Nile Giddab is dam is broken, is water is go out flow, every people is die. No Ethiopian people, you don't know Ethiopian people history. Ethiopian is people before you don't know Ethiopian people.
Ethiopian people is strong. You know, before Ethiopian people, you don't have shoes, you don't have gun, it's Avenger, you don't know Avenger. It's coming, Nabi. It's Italy coming, Egypt coming, it's Dervish coming. Every people is like Ethiopian people. You know, knife, it's long knife like Kulmama knife, like Dagan. Dagan knife, Gorade, it's named Gorade. Like his enemies, his anger, his skeleton, his Kurat, Mutit, die. And the stick knife is long stick knife. It's sharp. It's two side sharp. It's straw or wurwur. Is gibbet is muted. Die is enemy.